takka gamaaf gamana hilaalin miskiina eda nama 11 itti dhaqanii akkasitti tumaniitiniin billawa matarratti qabansuni gaarii miti wayita jenneen mormannu ni didanii amma ammoo wani deemamaa jiru kun waan gaarii waan hin ta'iniifi walumaa galatti isin waan isin hin jedhu gurbaa kana erga qabdanii jettan akkanumatti dhiisaa lammata ijoollee gartee kaleessa galgala mucaa qabdee akkas goote ka mallaqa irraa guuratte ka garteetiniin mucaa akkasitti tumansanii as bayaniitiniin wanni kun ilmaan walloodhaa warri nagayaa warri lafarra jiran waan kana dhaabuu akka dandayan kanallee kabajaadhaan gadhiisii yoo barbaadan isaanis nama isaan bira jiru gadhiisaniitiniin kabajaadhaan walitti deemu garuu ammoo tuyyuu wanti amma ilmaan Oromoo jedduutti taa'aa jiru kuni fokkataadha jarana har'a bicha asirratti haasofnee ilaalina fokkataadha maaliif fokkataadha isinin jedhe beeytanii doombir dhagayi waa takka dhaabna doombir dhagayi ati jaarsummaatti jirta deemi warra jaarsummaa waliin jaarsummaa qofaa ila dhagayi dhagayi doombir jaarsummaa haasayaa jirta warri walloon goota jechaa turtan warri walloon jeegna jettanii barreessaa turtan luchee ummaa teessanii koottaati himaaka arsiilleen qabee fide qabee guyyaa garbuu nyaachise amma immoo abbaa ilmaa qabee isinii fide jechuun mucaa xiqqishaa san gadhiisaa guddaa barbaadannan guddaa barbaadee fide jechuun deemaa qabadha isinin kadhannu qabadhaa deema qaba as keessaa wal galchina ijoolleen wallootiif ijoolleen arsii ganamas isin kadhataa turre dhaabaa jenne diddan mucaa gabbaasaa jenne diddan tumtanii mallaqa irraa fudhatanii nama 11 ila amma immoo namuma lamatu guddaa abbaa jaarsaa achi ciibsee gidaara irratti salaa jira. Saadam bani video bani afaka video bani saadam. Gidaara irratti achi ciibsitee hudduu salaarti ijoolleen arsii harree santii mucaallee salaa jirti. Nu garsiisa. Mucaa salaa jirti. Gurbaan laalla ijjinoo agartu nu garsiisa. Kun guddaadha dhageeffatu kun guddaadha mucaa. Gidaara achi qabdee akka harree santuu sanii salaarti jechuudha. Harree salaa jirti tokkoffaa ijoolleen arsii amma wanni godhaa jirtu nama tumaan jirru gaayis warri jala jirtani. Qoy yaada wayii takkitti usme. Warri as jala jirtan dhagaya ijoolleen arsii amma immoo harree salaa jirti jechuudha nama tuqaan jirru warri booyaa jirtan booyicha keessaa bayaa harree salaa jirra jechuudha nama miti amma harree salu jirra harree saltan nuun jettaniimi harree salaa jirra dhibbaan dhibbatti liqimsi gidaaratti achi hirkisanii salaa jirti harree salaarti akkuma jettan okay nu guddisa daaddaa jawweeti nu guddisa jaalnadhii gammadaatti nu guddisa waaqoo guututti nu guddisa aliyyi cirriitti gootota keessaan lakkaamne keessaa dhalanne gidee udaannan gadi baatee udaannan afaan keessan ganama isin kadhataa turreemi amma harree salu jirra saadam gizee takka viidiyoo baniif haga ni gawaa argani bani video aboo kuni dhageeffatu namichi guddaa jedhanii aboo mee wal jala wajjina harree saluu dura wal jala wajjina aboo maal taate bulaasa mee kwa wal jala wajjina viidiyoo jalaa goraa banaa isi viidiyoo kan dhaabatina viidiyoo jalaa goraa banaa warningi wayirra kaya culullee akkami gurbaan akkam jira Ninkau apa le video mai bahasa ni warning ninkau. Yo fokkata namicha goyi ga ijoolleen salar lafatti salaa jirti jechuudha ijoolleen saadam kun turroo hin gaafanne ay baasa mucaa koy ijoolleen salteen geessi wallo bareedu takkaayoo magarte beekati koy ramzi fokkata enna warningi dulle rakaya la yo da fuula rakka naita rakaya malee wallahi ma rakkisu anarra leo kayo ma rakkisu koppilinki si godhan obboleesso ijoolleen teenna koppilinki godha mataa isin ol qabachiifna mataa ol nu qabachiiftanii mataa isin ol qabachiifna koy abbo chululle koy video mbau dura sirri koppilinki godha I am sure Ululnya sadam indira ira mucaan abbo sadam ay basi sadam gizee takka billahi ka gizee takka video bani irra qabi sadam la sadam irratti ay bani me video bani nu yaanne aki nama tuma ila kuro chilali ramzi hidata aga gawa garte abbo kennalle dakkanuma hidanii me hatitu daya sadam daya hatitu akkanuma hidanii tuma kennalle Onnen dai siar kadua kara luka dai boleso kara luka dai mata onnen dai ni akka rugo fare file akka gota bara makuni qabani gaddisan dandu abo amma chululle dhagefada damsa takki luka dai sarba ira dai luchi ada sasalani endai didi se gahite endai sada endai luchi ada sasalu
Gizee dhiisaa waan kana dhaabaa jedhan arusiin har'isa malee maaliif kan godheetti naataa badaan jimaataa moo namni boota Aboo dhageeffadhaa kaa. ittiin qabin saadam ittiin qabin saadam koy waa dhaamaa fi cululle saadam dhage cululle mudeetar laakin cululle gara usmee kenni koomentii haa cufu culullee dhagaye cululle koya usmee koya saadam dhagaye mucaa gadi hin dhiisinaa haga mucaan kenna gadi bayee mucaan xiqqishaan sun ijoollee walloo gadi baatee dhiifama mucaa san qabuu kennatti Oromoodhaanu wal salphifnee irraa haga ittutti kana kumtaala irra guuraa kun kumtaala baatuu danda'a. Ka isaanii haga ga'u kun fokkataan fuula caccaba mataa filee amma kun qabanii danda'an otoo jawwaala harka kaayanii kenne. Arabiyaa matatti gombisa irratti gadiidha akka mul'annetti sha'iira gubbaratti guuramu. Arabiyaa yoo isin bira raate Arabiyaa fuula irra kaayaa Arabiyaa gubbaa irraan wanna kakkaayaa dhiisaa yoo Arabiyaa sagalee ba'ee dhiifama gaafatan ittee ummaa teessanii saltan jechuudha. Waa takkitti dhaamaa. Mee afarso mii qabadhu. Sagaleen kiyya dhagaa afarso. Injira dubbatu. Sagalee akka tokko jira bar waan ingina irratti kakkajeelu jira wanti. Ayyaan qabu. Dhaamsi takkitti naan dhaamu dhageeffadhaa ijoollee teenna. Komanteera. Ijoollee teenna dhaamsi takkitti qabaan. Kalas. Teenna bakka jirtanitti uf eeggadha. Komantii nurraa cufi. Bakka jirtanii uf eeggadha jedha. Waraanni jira. Boru yoo 10 qaban iftaan 20 qabna. Ila tokkoffaa irratti wanni isin dhaamu dhageeffadha. Ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godha. Dhageeffadha. Bakka jirtanitti keessattuu ijoolleen baadiyyaa kophaa keessan jirtan of eegaa. Tokkichi isaa ilma wallootimi Oromoon barbaade sibira dhufeeti ija isin xiqqishuma inni sitti kalaaya garraan dhageeffadhu. Qophaa'ee eegi xiqqishuma inni sitti zoorsee naanin qabamtee miidiyaa kanarra dhufu manna obboleessoo dhageeffadhu galaagaliitii lubbuu ta'e dabarsu. Sanaan alatti qabamtee miidiyaa kanarra hin boo'in. Du'i malee qasaman billaan tana qofa isin dhaama. Takkiittiin keessan du'aa lubbuu teessa wareegaa malee. Dubbiin ta'eeti usmiyye dubbiin ta'eeti Koomenti gadhiisi. Gadin di sana komentti bochaa darbu jira narratti waan inni mucaa asin baafnu bakka hin fayyiti dhiisi amma irraa galaa dhiisi amma viidiyoon. Yaa miidhaan namarra baasa. Mucaan baasina no mucaan feenu yaada feenamee caalisa namni kuwwan miiti qabadhaame. Ummata salaam akka kun qaqalloo ijoollee Arsii innaa tullubda. Sagaleen kee jira mee yaada dubbanna yaani nurraa haa ba'u dhiiroo gubannee jira. Aboo dhageeffannaa fitasaati tokkoffaa irratti kadhataa oolle ijoolleen walloo miskiina san qabanii guyyaa guutuu ciffaraa oolan akka waan nama gartee nama guddaa wayii goota wayii ajjeesaniititti guyyaa guutuu arusiin harreen saluu malee waa nama gootuu hin danda'u jedhaniimi daa'ima miskiina akka jaraa qabde kun lama finne isinitti agarsiifne irraa jechuudha. Jabaadhaa gabbayaatii qabaa fi dhahan malee wallaahi jechuun bakka jirrutti dalaga irraa baanee dalagaan ta'e nama booda wal barbaacha qofa taate jechuudha. Si galee bakka jirru dalagaa irraa baanee of kingi barreessa hundi keessan arsiinaa king of king jedha barreessa sadi qabnee agarsiifneemi dhageeffadha sadi qabnee agarsiifneemi 10 qabsee agarsiifna 10 arsii my king of king godha arsii my king of king barreessa jala kanatti giddituu isin barreessisiisaa jechuudha jaalalaa miti kun. Jaalalaa miti argaa jirtan gootummaa Arsii namni 1,000 fo'ii argaatan jechuudha. Itti fufuuf yaada kee. Dhageeffadha afarsaa uummanni kun dhugaa qabaa bara abufannoo duraan garteetiniin riyaa keessa taa'ee arrabsu sodaatuuf jecha osoo riyaa keessa jiran ijoollee miskiina amaaraa baadiyyaatti qabdaniitiniin gaafa isin jettan namni isinitti kolfaa ture si galee dhiirummaa keessan akkana tachi ilaalee jechuudha. Dhiirummaa nama miskiina karaa deemu qabinaati nama gaarii qabaa fidaa isiniin jennee gaafa jennu qabnee finnee jira mee daa'imuma sanuu qabaa fidaa jettan amma mee maal dubbatu edda. Fida warra akka Kingi Ahmadii fi warra akka Abdii Bilisummaa warra asirraa afaan banaa ture jechuudha. Bushtii uummata digalee fidame sunniin har'a gartee alaafinnatii fudhattee haa baaftume ijoollee tanniin gimaa taamochi. Wayita akka dhiiraa gartee nama 11 daa'ima xiqqishuu isarra baatanii afaan bantan dhiira isin. Amma yoo namni qabee fide maaltu isin boochisa? Amma gabbaatanii Wallahi saniin alatti bakka jirtanitti gurri isin raafame walloon gurraan biyya yaatan dhageeffadha. Ramsi yaada gabaabsi itti fufetillee yaada gabaabsi ramsi carraa walaa yaada gabaabsee bahame yaada kenna carraa biyya kana dhageeffadha.
Hayyeni dubbata kebeeki ni dubbata koy. An jechuudha ergaan ijoollee kenna guddisee dabarsu jechuudha. Waan tokko gaafa eegalaa jedhamne ni eegalla gaafa dhaabaa jedhame immoo akka qaxxaamurtanii hin dabarre laal. Wannichi wal hubachuu barbaachisa. Ijoolleen biyya kamuu jirtu wal hubannoo barbaachisa waan ta'eef sirriitti miidiyaatti xaggaa miidiyaa irraan fagaatina. Ergaan asirraa darbu kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef ergaa kanatti fayyadamtanii qabatanitti qabdan. Asirra dhuftee immoo ijoolleen teenya bootte taanaan sitti wayya laal. Ammuma eeggadhu ajjeesii mana hidhaa gali laal. Ajjeesii mana hidhaa gali. Qabamtee asirra boottee wusha namni si hojii bahu hin jiru. Tokkoon kee mee qabame tokkoon kee xiiqiin daa'immarra mi'oofti laal daa'immarra wushaawwan tokkoon kee sittaa kaloot miskiina yoo qabanoo miskiinuma akkanaa kana qabne Kurangki kun miskiina miti kun miskiina miti gara biyya keessatti dhaqiisee deemu nagartu. Abbaa feete haa ta'u abbaa feete hin dhageenyu. Kun miskiina miti bara kun miskiina miti ramsi miskiina jedhin kan bafin argita akkaataa jirtanii walii hima. Firiizii ciree jechuun abbaa bara firiizii ciree bakka jawwaala biratti yoo deebi'e ilmaan buqaa ilmaan maalii jira jechuudha. Si gabe jawwaala biratti Kuni kabazaaliyaa nyaata. Kuni ni xiqqaata dhaabaa isin wallahi ani kanama waan ijoollee arsii beekuuf xiiqiin uummata arsii seentan taana. Uummata biraasitti fakkaatu uummata kutaa biraasitti fakkaatu uummata waraana of keessatti qabee lolu jechuudha. Si galee uummata waraana of keessatti qabee lolu. Uummata waraana of keessatti qabee lolutti buutanii hin boo'ina amma. Fidaa deemaa isinillee abbaa barbaadan abbaa rabbi isinii laaffise qabadhaa fida qabnee finnaa jechuudha. Isin galee qabnee finnaa qabaa fida guyyaa ruuza isinii nyaachifneemi amma ammoo akka harree sallusanii salaarra gidaaratti achi gargalchinee jaarsa guddaa huccuu diimaarra dhooyine jechuudha. Shurraabii isaa waliin. Si galee isin kaleessa wagguu mucaa daa'ima xiqqishaa kana jara kenna daa'ima xiqqishaa kana jechuudha. Nama 11 itti saafartan san amma arsiin nama 2 qofaan qabdee bar mucaa gidaara salaarte argiteemi nama 2 haga inni gawa garteemi kana wadala. Eti geesse mucaa xiqqishaa kana mucaa xiqqishaa kana qabdanii nama 12 tumtan san nama 11 tumtan san maaltu isin dhagayamu ture warri achi deemtanii walloo koo goota walloo koo jegna walloo koo amma miskiina fuudhaa kaa warri koomenti fuudhaa baasaa mee kana amma nu harka sadi takka lamaan sadi qabneemi gumaa mucaa kanaati birrii mucaa kanaati galcha ammallee tumaa mucaa kana nama 11 tumtan ganamallee booyaa turre isin gaafataa turre odoo balaan hin dhufin odoo namni hoolotii jalaa waliin guurin isiniin jennaan kolfaa turtan jechuu ijoolleen walloo amma ammoo nama sadiin nu harka jira sadiin keessan koottaa fudhadha luchee ummaa teessanii warra fakkeessitoo. Ijoollee sadiin na beeka walloon lookeeshiniis yerguu miti osoo sikkiina natti dhaabdeen osoo dhiifama walloon hin jenne wareegama qophiidha. Seenaa nadii seenaa waaqoon nyaatina. Akka inni icciitii nyaate ajajamsaa iddoo sanitti icciitiin nuti nyaachuu qabnu waan taamuu qabu lafarratti ilaala. Istiraateejii tooftaa addaatiin ashangulliitiin fuula qabachuu dandeetta muka nyaatta. Walloon goota yoo jette never forever before today nu biratti. Uummanni barnootaan beelame fi uummanni mootuu homa adda addaatiin tokko wanti nurratti goobse laal biroo. Walloon wareegamtee tokkoffaa ka hidhateetiin hudduu guduunfatee gabba'u shamara arsiiti. Shamarri wanti jaraa heerumaattuuf dalgoo wal fakkaatan kana jarri dhiira miti dubartiidha nu fakkaatti natti fakkaati. Wanti isin jara jedhaa ooltaniif yeroo baay'ee gargaarsa keessatti waan uffata hidhatan tan hidhataniif dubartiidha teettee fincoofti amalli kun wal isin fakkeessuu danda'a. Teettanii fincaa'uudhaan dinqisiifachuu dandeettan akka dhiirattitti garuu waan qaban ofirraa achi qaban waan ta'eef hin dinqisiifan. Muka fiddu muka itti dhooyin rasaasa fiddu rasaasa itti dhooyin ijoollee walloo. Feetu na dinqisiifatta feeku muka nyaatta. Viidiyoo waraabessan akka Oromootitti sheer godhi ol kaa'i. Uummata barnootaan beelaa, uummata nyaataan beelaa, uummata Oromoo keessaa Oromummaanuu jibbitee nu keessaa baastedha. Sii ta'uu ni liqimsita sii ta'uu baattu bishaan itti dhuyda. Ijoolleen arsii waabee gamaa gamanas taate akkasii koomandootitti qeerroof qarree taate wanti sittimu yoo walloodhaan wallolte dhiifamni tokko hin jiru wallaahi waggaa 150tti uummanni barnootaan qabu hin dagatu. Har'a si nyaatu torbaan si waraana dadda fi dur si waraani. Dadda fi dur si waraani. Kana itti mudduun dirqama qeerroof qarree biyya keessa biyya nama baraarsii ka Adaamaa keessatti hospitaala keessatti galee si wal'aanutti dubbatte. Asliin gaafa abbaan keenya haa kabajamu jedhu san abbaa akka Oromootitti fakkeenya isinii ta'e bar. Qeerroon namni 200 kenne bar ilma baaleetti jaalattee jibbite gargaarsa irratti wal jibbuu dandeenya.
Waljibbiitii dhuunfaa waljibbuu dandeenya malee waljibbiitii diinaa bakka tokkotti deemna. Feetu sikkoo mandoo waabee gamaa gamana taate. Ijoollee walloo dhiirummaan teessan barana gaafa hafarsaa fi usmee yoo jala jiraatte dhaamsi koo musaafira walloo nyaachisa ittee hin nyaatamin. Musaafirummaan lookeeshinii ergitee sibira tarti. Ummata kana sibira dhufte dafii tarkaanfii barbaachisu irratti fudhu. Waan naaftanyaan ampulaansii keessatti nama 12 dalayde isin irratti dalaguuf jirra ijoollee walloo. Qoma dhayannee seenaan Oromoo isinii jecha nu haa jibbu. Ummata waaqoo guutuutiif leenjisoon gaddeebise ummata barnoota osoon laal kanan siif hima. Sammuu duwwaa irra kaartoonii duwwaa wayyaan walloon na biratti akkasi before today. Mataan barnoota hin qabne mataan waan gaarii dhiisee hamaa yaadu mormatti baataya akka barnoota hin qabne daa'ima xiqqaa nama 11 tumuu keessan turagaa isinitti ba'e ijoollee walloo. Isinitti ba'e jaalattanii jibbitanii. Nuufisin sadarkaa irratti sarree farda. Seenaa googilis laaluu dandeetta asirratti illee laaluu dandeetta. Onza warri akkuma addunyaatittu kanaaf yaa ummata waan itti himan qabatee afaan dhiisee kaleen ganna qarsitti gabbaatemi xiqqaa guddaan lakkoofsa 12 isinitti sukkumuuf qophiidha. Kana bira jirtus ka ollaa koo jirtus dhufuu dandeetta. Kana kanumaaniin isin jechuun barbaada qeerroof qarreen biyya keessa biyya alaa shamaras yoo taate tawalloo waliin dalaydu bishaan duyduu suuta dhugi. Waan biraa dadhabdu summii soo baasti. Kanumaan siin jechuun barbaada itti cabsuun dirqama. Kasih galatoon dhugaan jirtu tana jecha. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilal dhugaan Mandis. jirtu tanuma. Asii achitti illee Salaamu alaikum. inni saaqalaa nu garsiisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duraan dursatti Abaa wannan nu jedhu. agarsiisa. Dubbadhu reefu. Laal Bilaal hedduu takka galatoomatti dhugaa rabbii baga nyaachiftellee baga ubaaftellee. Namni asumarraa madaalamaa asumarraa beeksisa haga sammuun namaa wal caaltu. Maaliifi waalaikum salaam dhiifama jii Muhammad Muti qabadhume naasoita. Namni asumarraa beeksisa sammuun namaatu haga wal caaltu jecha. Mucaan kun kabajaanuu nyaachisee akkasii wanna jechuun akka jarri gooteef hedduu takka galatoome asiinuu. Wanni kuni namnummaan kun awwalumaa jalqaba ajandaa miidiyaa wallaaluu miidiyaan qabataa malee namni wallaalumarraa waan miidiyaa irraa fuudhanii lafatti gaffiduu maaltu fide. Takka sanii wajjiinuu fiduun duratti rakkoon kun eenyuun irra miidhaa laallamummaa wallaalchise. Asii miti uummanni kuni ilaa karaa kana guutuu ilaa haga Wacaale haga Sumaaleetitti eenyutu irra miidhama. Dhugaa isinitti hima wallo guutuun osoo warra biyya jiru sun guutuu ay fidanii ijoollee sikkoo mandoon geettu waan biyya namaa jiru jecha. Gabboy qottoo salaamata nu gaafataa oolaa sila. Gabboy Gabbuu si kadhibba nu gaafatu kana. kijibaa haadhara. Salaamata beekaati wanna ajandaa qayyaruufi qalqal. Sagaleen hin jiraame? Injira itti fufi. Gaa dubbadhu. Kanaafiyyuu osoo uummata san guutuu fidanii biyya namaatiin naqanii haga sikkoo mandoo biyya namaa jirtu hin gayan guutuun isaaniitu. Yoo tokko qaban 15 godhanii qabuu dandeenya. Dhugaa rabbiitti osomaa beekani. Wanni kunillee eenyuun irra miidha. Tokko lammaffaa warri dhiifama haasayan. Nageenya furraa maaliif hin dandamoon akkasii dhugaa rabbi. Boriifillee achi ilaala uummanni kuni. Itti mul'isaa waan qabdan itti agarsiisa. Akkasumallee wanni fooyya'u ilaal bishaan tokko boora'u malee qulqullaa'u jedhan. Isinii galee waan akkanaa kanallee wanni osmee fi afarsoon dhiifama jedhaniillee haasaan tokkollee hin jiru. Osoo namni kunniin beekumsatii qabaatee walumaa dogongora hojjetame san nutu balleesse jedhanii hayyoonni jaraa eessa dhaqan namni gugurdaadhaan namummaan xiqqoo barumsa qaba jedhan eessa dhaqan gad dhufaniitu waan kana maan dubbatin. Maaliif dhufaniitu wanni kun sirrii miti jedhanii tuffiidha wannummaan kunu jalqabuma waan kanallee wanni qabbanaa'u tokkollee hin jiru hojiidhaan agarsiisa ammallee mul'isuu qabna namummaa keenya mul'isuu qabna. Isinii galee bakka jirtanitti wanni kun yoomuu eenyuun irra miidha malee jara irra miidha malee homa takkallee fiduu hin danda'an. Laal namni luuyni tokko awwalumaa akkamitti beeysa beektaa? Kawaa jedheen san dhiisee miskiina waan dandeenyetti humna laallata gartee. Kawaa hin dandeenye dadhabaa karaa deemu ka dalagate bulaa ifaaje bulaa ka namaa wal quba hin qabne gartee ka miidiyaa wal quba hin qabne laalee isa adamsa laal.
namni nama laal goonni tokko awwalumaa onnee ofiitiin nam tokko kophaa ofii dhaqee qabeetiniin fuudhee waan tokko raawwata laal yoo goota ta'e. Ganaa itti wal waamanii walii galanii mucaa daa'ima namni tokko qabuu danda'u nama 11 dhaqanii qabanii fuudhuun fokkinna ila luynummaa gadhummaa haala gadhummaa bifa gadhummaati kun awwalumaa beete. Wanni akkanaa kun uma takka illee fidanii uma takka illee godhuu hin danda'an jecha. Kanaafiyyuu ammallee haga jarri wanna jettutti awwalallee naamusummaan keessanuu hedduu takka namaa ta'a dhugaa karoorummaan keessanuu baqqaashu. Maaliif itti agarsiisaa jirtan itti mul'isaa irraa ammallee akkasumatti jechuudha. Haga nyaachisi ammallee dhugaa rabbi bilaan nyaachisi obaasii quubsi gaafa jarri neenee takka kaaftee rakkoon qabu. Siigalee kanaafiyyuu galatoomii asuma isin irraa dhaabaa yaada hedduu jira waan taateef kanaafuu uummata luuna kanaa jettanii waan jirina. Kalee qawween kalee wallo gootaan dhugaa itti fakkaate namni waa tokko suufii namni harkaan waa qabu garagara awwaluma waa tokko sun humna namatti onnee namatti hin godhu. Dhiirri kawaa harkaan ofirraa baase isin galee uummanni kun seenaa kalee dagate kalee arsii sikkoo mandoo wayita hospitaala Adaamaa keessatti bira dhaabatan dhaqanii qaamaan keessa deemanii dubbisan. Wayita amaarri akkasii miidhe cinaa dhaabanii mana isaanii mana diigame guutuu keessa deemanii yeroo akkasii laalaniitiniif hamilee ta'anii cinaa dhaabatan miidiyaa kana gubbatti waan dalagame argitanii jirtan jechuudha. Haadha garuu summarti dagatamee seenaan summarti tuffatamee waan haga kanaa akka nama gootummaa qabuuf godhu jirani. Kanaafuu kamturra miidhamaallee osoo keessa of laalanii irra dasna jira. Galatooma. Carraan kenname xiqqoon. Galatoom. Koi carraa nama si dursu jira galatoom. Carraan amma ka heeroo shaffila kolooba dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Heeroo carraan. Okay, galatooma carraan kennuufi. Jirtanii hundi keessanii fayyaa keessanii maashaallah galatooman isiniin jedha. Bilaal hedduu takka galatoomi. Duraan dursitee mucamsaan nyaata dhugaatii itti kennuuf galatoomi osoo ana taate nyaata dhugaatii san harkaan gaadhee nyaata dhugaatii iyyuu yaadadhu. Namni hagana sammuu wal irra qaba. Akka dhiiraa baga taateen siin jedha ulfaadhu galatoomi. Jalqabuma dhiirummaa dhukaasaniif dubartiin bosona galtee dhukaasaa jirti dhiirummaa miti. Waan meeshaan namni qabuu fi harki rabbiin nama uume garagara gootummaan ka harkaan nama argisiisanii akkuma inni miskiinni badhee qabamee tumame sanitti ammas asiin Bilaal qabe tokkollee qabe kunoo baasee jira. Ijoolleen teenna nama 4 nama 5 qaba nama miidiyaa kanarraa kunoo ka Bilaal maleellee jechaadha. Sanidhanii irra jiraniyyoo. Wallahi billahi torba nama torba jira nama tokko kunoo hidhanii irra jiraniyyoo. Nama torba jira. Galatoomay ulfaadhu yoona achi eenyummaan ol jedhee yoo ofii wal cabsine malee namni nu cabsu takka akka hin jirretti ofitti haa amananii. Eenyummaan ilmi namaa takka eenyumaa olitti akka nama taane eenyumaa olitti akka namummaan qabnu itti haa argani baga argisiiftaniin isiniin jedha galatoomee ganuma siin jechuuf ol baay'ee ulfaadhu. Galatoomii akkasi. Baale biyya koo ka'etti baale biyya gootaa dubbadhu si. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilaal wallahi waan baay'ee sawnetu galatoomii ulfaadhu. Kun yoo abbaa biyyee ta'e kanumatu abbaa biyyaa ta'aa jette Oromoon beektaa. Kabaja kennaaf yookaan ammoo tuyyuu namummaa kenna argisiiftee jirtaa tuyyuu jechuudha akka sikkoo mandootitti ilmi namaa tokko osoo qaama hin taane sammuu fi yookaan ammoo yaadaan wal caala. Ati har'aa mucaa san qabdee osoo waan godhin osoo hin dhahin osoo qeensa tokko irraa hin cabsin nyaachistee obaastee kabaja kennaaf yookaan ammoo namummaa kenna. Barnoota sammuu kennaa nutti agarsiisuun kee yookaan ammoo uummata kana agarsiisuun kee uummata guutuu kabachiifte jechuudha. Uummanni sun uummata sammuun isaanii duwwaati akkuma inginaat jedhe barnoota nama qabu miti namni barnoota qabu
adeemsa miidiyaa irraa dhuunfaa nama miidiyaa irraa loluuf jecha miskiina karaa deemu miskiina dalagatuudhaaf jireenya baadiyyaa keessa oliif gad deemu qabanii daa'ima nama 10 itti taphachuun kun wallaalummaadha. Ati ulfaadhu galatoomii. Wallahi waan biraan jedhu kanarra galatoomii ati kabajaa guddaa nutti agarsiiste. Ummata sanii miti nuttuyyuu kabajaa guddaa agarsiiste jechuudha Bilaal. Amma booda kenna hojiin kanumaayyuu hojiin aslan ummanni namni yoo callisee adabaa fi miidiyaa kanarratti akka arginu hin taanu yookaan nama narrabsinu gadhee hin taanu jenneetiin ilma gandaan ta'u jedhee namni callisu wanta namni sodaaf yookaan ammoo tuuyyuu namummaa dhabaaf callisu itti fakkaata ilma namaa jechuudha. Garuu haatee handaaqoon waan ofiin qaltu baasta jedhan amma bakka hin galle buutan akkasii. Ati jecha namaatiin hin deemini mucaasan waan inni ta'u waan isaan godhan laallee kanallee hirmijaa irra fudhatamuu qaba. Haaluma mucaasan irra hojjetaniin irruma hojjanna. Akkas Bilaaloo ati ulfaadhu galatoomii namoonni biraa dubbatuu barbaadan haa dubbatanii carraa kennaafi. Ofiin boontuudha moosiitiidha nama hedduu argatee jira. Viidiyoolee amman baafna. Bilaal geeffachuu haatte viidiyoolee haa ba'u. Bakkitee dhalootaa fi waan isaallee haa himu. Ufii walii tan jettee koomantii barreessaa jirta jazba. Nuti takka asii koomandoo keessaan dabarreetiniin Finfinnee birachi hin darru. Maaliif wanti deemaniif biyya tokko daawwiidhaaf yookiin ammoo waan qabdu irraa laaluuf wanta kan qabdan dhakaa laaluuf hin deemnu. Dhakaa laaluu yoo barbaanne biyyuma keenya keessa akkas gara gammoojjii gadi bubbuunee ilaalla. Dhufeetiniin bakka dhalatee fi iddoo dhaloota isitti himee akkasii amantan. Kuni wayita dhumatee jedhe kabiraallee finnee isin ol baafnan gartan. Akkanumatti. Mallaqa yoo irraa nyaattan mallaqa mucaalleen deebiftan giddii keessanitti. Hafarsoo fi usmiyyeen nu balleesseettanii miti miila jala jiidaniitiin jara lamaan dhiifama gaafattanii achi booda deebitanii sikkoomandoo dhiifama gaafattan. Asii achitti illee ganaadha. Yoo isin dhiifaman gaafatin itti deemaa gadhumaatitti. Wallo goota namni jedheetiin maqaa keessan ol kaase yoo beektan dhalataa sikkoomandooti. Gootummaa keessan nutu beekaa isin faarsinee bar waan naftanyaan mataa isin gaxuwaa jirtu. Itti fufuuf immoo tagasanii. Hayyee galatooma. Ani wanni gaafii natti ta'e tokko jiraate jechuudha. Jarri waan barbaaddu goote kenna waraananii tumanii waan garaa ofii geeffatanii gadhiisan. Jarri immoo 200 ta'anii wal gaanii walii galanii dhiifamaa jedhanii dhiifama deemnee gaafanna balleessaan kennaa jedhanii ka'aniiran jechuudha. Argee dhufe amma jechuudha. Kenniin ammoo akka waan beelee jedhee si dhufee wayii jechuudha. Kee waraanname isaan dhufee dhiifama si gaafatanii nagaan gadhiifta jechuudha. Ila na dhagaye har'aaf jechuudha. Har'aaf gadhiisuu dandeessaa. Har'aaf an waan akkanaa keessa seeneen beeku dubbachuullee fedhu silaayyuu jechuudha. Akka kenna waraannamee gadhiifee waraantee gadhiisuu. Akka kenna mudaa'ee mudeessitee gadhiisuu. Har'a isaan si dursanii odoo ijoollee isaanii hin tuqamin jaarsummaa qabaniirani jechuudha. Ofumaan walloon qofti kan biraa keessa hin jirtu. Walloon qofti wal geettee afarsoo fi usmee jalqaba dhiifama gaafannaa achi Oromoo Arsii guutuu dhiifama gaafannaa jedhaniiran. Argite qarummaa isaanii isin caala isin warra baratee caala warra baranne isin caala jechuudha. Jalqaba waraantee agarsiisu inni viidiyoon namoonni mul'isee isinii goone nu mul'ise tumee waraanee nu mul'isee jira. Atoo ukkaamsitee barateettee qallabdee gannaa dhiiftaka. Boru hudduu kan kee deebee osoo waraan immoo deebitee asirratti iyyina. Har'a yoo agarsiifne boruun argata marsaa lammaffaa jechuudha. Arguuf deemtaa numaan beeku. Walloon addaaf kana si goote har'a kutaa Arsii tuxxemi boru kutaa biraatti darbiti. Hin tuqamne namni shiika nyaattee dhuddee baastee gadhiifta jechuudha. Siyaale kana maal godhuu qabda agarsiisuu qabda jechuudha. Ajjeesisin jaaru waraaniitii akkuma kenna madaayisan dhaqi viidiyoo inni dubbatu san dhageeffadhu dhaqiti. Waan inni dubbatu qofa dhageeffadhu deemi waan isaan isa godhan jechuudha. Kana kanatti dhiiftanii amma akkas goonee maalii goonee nu warra barate aboo samsamidha yaani barumsa kasa. Kan kee akkas gangalchanii si mul'isanii garaa maaltu si onna jedhee ka isaa qallabdee gannaa dhiifta.
Kanaaf jaarsummaa san fudhaati araaramaa ka isaanii nagaan gadhiisa. Hayyee injinar carraan kee natti fakkaate ziyaadoo. Dubbadhu. Wanti isin jette kun dhugaa hedduu takka natti tole waan ofiin boontuun jetti. Uummanni kun የመጨረሻ uummata gowwaadha. Uummata horiin garaagarummaa hin qabne. Uummata re'ee fi gaala qofa jala deemu. Biyyatti tahee biyya namaatti tahee dalagaa toltu takkitti dalagan hin qaban. Uummanni horiin harreen kunniin ofii kabaja itti goonee kabaja itti horree gootaa manxarsariyoon gootaa uummata shinshinii iskoot eetlaa bara kalb uummata shinshiniin deemtu kabaja itti goonee walloon goota maaliin goota jinniin goota jenne ufumaa goota jenneeni gowwaa bira qaruutee bira dhahanii gowwaa nafa dhahan jedhan akkasuma uummanni kun gowwaadha yoo ati goota jetteen waan isa malee namni hin jirre itti fakkaata yeroo baay'een argaan yeroo haasayan nu malee maaliin hin jiru yeroo dhuunfattillee waliin haasoftu nu malee maaliin hin jiru nuti oromiyaa bilisoomsi nuti oromiyaa eega oromiyaa malee dobboleessoo naaftanyaan yeroo barbaadde gassi dhiitti yeroo barbaadde ossi dhiitti oromoo maalirraa eegdaati of eeguu jirta lubbuu teetti hifatta malee oromoon eessatti oromoodha qabdaati nuti oromoo tiise jetti wanni oromoo walii oromummaa yoo taate yoo walitti qabaanne walitti qabna garuu waan gadhee akkanaa kana yeroo baay'ee wayita amaaraa fi maaliin jedhanii wanna walitti roorrisan ummanni wallootuni hattu amaara fakkaatteetiin oromoo qabdee oromoo irraa nyaatti wayita amaarri oromoo qabdu jarri illeen amaara fakkaattee afaan amaariffaatiin oromoo qabdee oromoo irraa mallaqa nyaatti karaa kanatti ummanni nama nyaatu jara kabajaadhaaf yeroo hunda ummata kana jajjabeessuuf amaara jala jirtii amaari ganama galgala quutii nullee hin saalfachiisnu nullee hin diqqeessinu amaari yoo xiqqeessinu hin diqqeessinu amaari akka sareetitti ilaalti sii galee akkasitti hin laallu jennee kabaja nu itti goonu irratti kabaja san hunda wallaalanii ummata arsii ummata mana yaalaa hin qabne ummata madoo jalaa yaadu madaa jaraa yaalu jirra keessa deemnee nafarraa dhiinee karakkate qarqaarree kan miidhame qarqaaru jirra akka oromummaatitti yoo ta'e garuu ammoo yoo hadda ay deebi'anii akka nama amaara qabeetitti akka nama naafxanyaa qabeetitti ilma oromoo qabdee daa'ima kichuu qabdee nama meeqaan irra dhaabatti wallaahi laziimaan liivii kanarra osoo amma jirru osoo laayivii kanarra jirru amma makiina duubaan makiinatti hidhee harkiseen fidaan amma jechuun amma makiinaa kaafadhee duubaan makiinatti hidhee makiinatti hidhee harkiseen fidaan seenaa gurraachesuu barbaaddan guutuu biyyaa walloo baree ama gaalaa fi re'ee jala bakka arabnu ji'atti itti dhufti yookaan waggaatti yookaan ji'a lama ji'a sadiitti itti dhufti argiti bakka jari dalagattu bakka namaa yuun dalagattu biyya namaa keessatti oo barbaadaan amma sadii afur walii hidhee haadaan tokko lukatti hidhee tokko matatti hidhee tokko kaleetti hidhee makiina harkisaan fidaan garuu oromoo irratti seenaa akkanaa itti dalaguuf malee dura naafxanyaan oromoo irratti seenaa hadhaa'ee akkana fokkata hadhaa'aa akkana nurratti dalayde jechaaf malee fidee isin garsiisuu hin danda'an amma sa'aatii kanatti. Wal kabajuun gaariidha. Galatoomii meetii qabadhu. Jetti meetii qabadhu. Wal kabajuun gaariidha jechaaf wal hakkana kabanya malee akkuma jettiin tun jette ammallee mucaa kanallee kan inni qabe kanallee ka qabamu baay'ee jira. Osoo qabuu barbaanne hadda galgala liivii 100 qabnee viiduu hin dandeenye. Uummanni yartuun tun ijoollee eessaa qabdi beektaa? Ijoollee huduuda irraa reefu ol seentu gartee ijoollee huduuda irraa reefu ol seenan miilaan deeman kana afoo goranii qabanii bakka arabni jirtutti baadiyyaa keessatti achi qabaniiti wanna jedhan. Ani bakka arabni jirtutti bakka uummanni jirutti bakka arabni jaraa jirtutti araba biraa fuudheen fidaan. Teessisee asitti isinitti naasosiise gadi deebisee garaa isaa. Maali waan hin taane walirratti dalaguun faayidaa hin qabu seenaa wal xureessuun faayidaa hin qabu jechatu wal nu kabachiise. Oo akka waan diina qabaniititti yeroo baay'ee badii akkanaa dalaguun uummata amaaraa uummata oromoo fakkaatanii wayita kaan oromoo nyaatan wayita kaan amaara jedhanii amaara qaban wantaane dalagan maqaa jaraatiin ijoolleen teenya oromoo meeqa miskiinatu rakkatu jira meeqa qabamee bakka meeqatti tumame maqaa jaraatiin. Namoota jiraniif carraa dabarsaa yaada keessanii. Yaa inni dabarsaa qoo jetti sirba nutti sirbisiisatillee. Bilaalillee mucaa qabee mi qabee. Yoo mucaa akka mucaa keenya gadhiitanii gadi gargalchanii akkasitti waraananii feerroon tumanii irra caffaran sanitti irratti caffarree gadhiifna malee
Diqqishaadha nuti barumsa qabna maalii qabnaan hin jiru. Itti dhiibanii gadhiisuudha. Itti dhiibdee gadhiiftee itti dhiibnee gadhiifna. Kabiraallee finnee itti dhiibna. Daa'ima akkanaa kanneenii miti guddaayyuu finnee iyyisiisuu hin dandeenyu. Kanaafuyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudeessuu sodaattaniidha ijoolleen keenya yoo sodaa qabatte jechuudha. Yoo sodaa qabatte dabarsii nafxanyaa kenna haa waraantu. Nafxanyaa kenna dhugaa rabbii yoo isin wanta mudaa kan gadhiisuu baattaniin argatu.